Emadi nufa? Asha ma harka funi kabajamtoota daawwattoota yeroo fi gaachantu kana magaalaa Harargee garaagaraa keessa naannoodha warreen torbaan tokko guutuu dadhabbii hojiitiin mana keessa shafal ta'ee taa'aa jiru. Gaaffiiwwan adda addaa akka tokko bohaarsoo fi barsiisoo ta'e qabannee gad baanee hawaasni tokko tokko kan dubbisne maal nuun ja'a ni deebisa moo hin deebisa kana hin danda'u na dhiisi nuun ja'a moo maal nuun jaalaa ta'a kan duuba bakka jirtanitti HBN karaa miidiyaa neetwoorkii banattanii warreen sagantaa miila ofii eeggachaa jirtaniif gaafa teekinooloojiis gaaffiiwwan adda addaa qabannee gad baaneeti kan jirru jechuudha isinirraa kan eeggadhu biyya alaa teessanii warreen HBN filannoo keessan godhatanii nu daawwachaa jirtu. Sagantaa yeroo fi kofaltanii bohaartanii bashannanuudhaaf nu eeggachaa jirtu tokko jennee jalqabuudhaaf kan jennu jechuudha. Iddoo garaagaraa keessatti iddoo bashannanaafis warreen laga harkii hordofaa jirtu. Kunis tokko lama jecha amma kana sagantaa yeroo irratti kan argamu isinirraa kan barbaadu hanga xumuraatti sagantaan yeroo fi isin wajjin kan ta'u isinis haf tokko hin deemina. Himoota keessatti hin jijjiirina tokko jennee jalqabuudhaaf kan jennu gaaffii baay'ee kan jirudha. Walumaan daawwanna. Koflaa bohaaraa bashannanaa isin jetta kallattii Magaan kee Fuad Bayaanin jaama. Heelan Asaffaa Boonaatiin jaama. Magaan kiyya Fiqiraadis Matuubiin jaama. Magaan kiyya Boonsaa Abbas Ahmad. Magaan kiyya Jaliiluu Musa jaama. Magaan kiyya Jamal Ahmad Ibrahim Ahmadin jaama. Magaan kiyya Dachaas Yusuf Hassanin jaama. Khalid Abdullah. Waan akkaan haphii akkaan sabloo garuu namni ana jee namni fedheewu qabee taa'uu hin danda'u yeroo dheeraa. Waan akkaan Haphii sabloo namni ana ifiin jee tokko qabee yeroo dheeraa daqiiqaa lama sadi taa'uu hin danda'u. akkam isiin sila waa lubbuu qabaati moo? Waa lubbuu qaba sanqaasin naa deebisa. Haphiidha sabloodha qabdee taa'uu hin dandeessu. Stressiidha. Wanumaan ofii keessa jiru hin jee. Haphii sabloo qabdee taa'uu hin dandeessu. Galle yeroo beekni. Waan hedduu haphii hedduu sabloo garuu namni fedheewu qabee yeroo dheeraa taa'ee taa'uu hin danda'u. Maali wanni kun? Hedduu sabloo haphii yeroo dheeraa qabdee taa'uu hin dandeessu. Namni fedheewu. Maali jaalala? Jaalalli sabloodha? Kanan beeku. Waan akkaan haphii hedduu sabloo garuu qabdee taa'uu hin dandeessu. Maali wanni kun? Era naa deebi. Haphii sabloo garuu namni fedheewu yeroo dheeraaf qabee taa'uu hin danda'u. Haphii sabloo. Waan hedduu sablaa? Hin beeku. Anis atis yeroo dheeraaf qabannee taa'uu hin dandeessu. Dura jiraata waan isa. Sa'aa 24tti fayyadamu. Ammallee itti fayyadamu jirtu. Afura. Waan haphii hedduu sabloo namni fedheewu daqiiqaa muraasaaf qabee taa'uu hin danda'u. Maali wanni kun? Waan haphii waan sabloo. Afura. Akkamitti akkana yeroo akka deebiste? Waan haphii hin qabamu beektan tokko. Kanaafuu afuraa jechuudha. Waan hedduu sabloo hedduu haphii ta'e garuu anis atis yeroo dheeraaf qabnee taa'uu hin dandeenyu. Maali wanni isa? Waan Sabloo. sabloo. Qabannee taa'uu hin dandeenyu. Qabannee taa'uu Qofla. qabannee taa'uu hin dandeenyu. Qofla. Yoo waan takka si qofalchise malee akka hormoonni qofalta. Qofaltu gaa. San haphiidha. Haphiidha. Qabdee taa'uu hin dandeessu. Maali? Qoflaa miti. Qoflaa miti. Ajaa'iba. Yaalime. Waan sabloo namni qabachuu hin dandeenyu. Hedduu haphii. Duba cufanii makoree yoo maantaan keessa seenee. Fincaanii. Waan hedduu haphii sabloo anis atis qabnee taa'uu hin dandeenyu yeroo dheeraadha. Maali wanni kun?
أما بدي دبي وأنا هابي Sabloo! Yeroo dheeraaf qabnee taa'uu hin dandeenyu. جائبة بدي دبي Hedduu happy hedduu sabloodha. Garuu yeroo muraasaafuu yeroo dheeraadhiif yeroo muraasaafuu qabannee taa'uu hin dandeenyu. إبدا أما بدي يا أما Hamiraa yaalimee. اللهم صل على محمد وأنا سبلو يتبي أبني داون ندينو إيفا وانتو ما تيجرو سلايزين وامي والله فرا لو أنتينغا Sumarra jira bara irraas ni jira. إيه Itti fayyadamaa oolta sa'aatii 24 itti fayyadamta waan kana. Isa malee jiraachuu hin dandeessu. إيجا Ija akkana cuftee taa'uu hin dandeenyu. شفتي أبي نانجت أبي Ammaa itti fayyadamu jirta osoo dhaabbattu. كلينسا Maal yaami maqaasaa? Itti daashii jirta? أكسي أفيكا كسات جلبوه إنك بام إنك بام Qilleensa sammee jijjiirra. Qilleensi ala jiraa mire? على جري Sirra jira kun. Anarraas atirraas. أكافر يعني بقولا Sammaan jaam. Afaanii fi ngaliif qabu sammaan jaam. وكامولا وكامزو وكامزو Ifu kaafu san jijjiirra haa. Maaliif ukkaamsita? Ehaa أفعل بكامولا afaaniif qabu ifu kaamsuudhaan إيه maal jaama eegas booda? Maaliif ukkaamsite? هاي كا إفا هو بجاما Ifu kaamsite maaliif ukkaamsite? أفاني بنيامله مالي بقول برامالين كا هرجن سوتي Waan haalaan haphii sabloo takka yeroo muraasaaf qabnee taa'uu hin dandeenyu maali wanni kun? Waan yeroo muraasaaf qabnee taa'uu hin dandeenyu. Haphii muraasa takka. Hedduu haphii hedduu sabloo qabnee taa'uu hin dandeenyu. Harkaan qabamuu waan danda'amaati. Bakka qabu jechuun qabdee taa'uu hin dandeessuun. Gammachuudha. Hedduu haphiidha akka malee. Hedduu sabloo qabdee taa'uu hin dandeessu Hoomacha. yeroo muraasaaf. Oomisha. Hoomacha qabdee taa'uu ni dandeessaa ngaa yeroo muraasa. Gokkasii walii hammaaratte sana. Kun atumaatti fayyadama anis ittiin fayyadama ammaa itti fayyadamu jirra. Garuu yeroo muraasa yeroo dheeraaf qabnee taa'uu hin dandeenyu. Sagaleedha. Har'a gaafa ajaa'ibaa na fiddee. Qabnee. Itti fayyadamna garuu sagalee na fakkaata garuu. Waan akkaan haphii sabloo takka yeroo muraasaaf qabnee taa'uu hin dandeenyu maali wanni san? سوفتي Sooftii? Sooftii qabnee taa'uu hin dandeenyu? Akkamitti? Yaalimee? Waan itti fayyadamnu. Atis itti fayyadamu jirta anis itti fayyadamutti hin jira ammumaa. يا أخي سنبين سوفتي سنجوا Bineensota addunyaa kanarra jiran keessaa warreen hin haqqisne eenyu faadhame? Lamanaadhoyi. Warreen haqqis. Bineensota addunyaa kanarra jiran keessaa Warreen haqqisuu hin dandeenye lamanaadhoyi. qeerransaa fi Yaali yeroo ni qabdaa? leenca. Leenca. Yaalimee? Bineensota addunyaa kanarra jiran keessaa warreen hin haqqisne tokko lamanaadhoyi himee maqaa. Warreen hin
Bineensota addunyaa kanarra jiranirraa warreen haqqisuu hin dandeenye tokko lama maqaan adoo hime. Boofa. Warreen haqqisuu hin dandeenye. Arraageessa. Hin beeku. Caraa tokko si halla. Warreen haqqisuu hin dandeenye bineensota addunyaa kanarra jiranirraa. Bineensa addunyaa kanarra jiran keessaa warreen haqqisuu hin dandeenye mee tokkoo fi lama maqaan adoo hime. Warreen haqqisuu hin dandeenye. Bineensota keessaa. Leenca. Leencaa miti. Caraa tokko si halla. Mai. Yaali mee kadhumaa. Raacha. Aanata barbaada. Bineensa addunyaa kanarra jiran warreen haqqisuu hin dandeenye nam lama adoo hime. bineensa addunyaa ta'ee jira warra akkasuma hin dandeenye. Raacha. Raacha. Itti dhiyaate garuu zaruma raachaa san Zaruma raacha hamtu ta'a. tokko lama. Tokko harkadde. Tokko harkan. Tokko eenyu? Tokko. Haqqisuu hin dandeenye maas. Koron guddaadha. Carraa dhumaa tokko si halla. Tokko yaad. Bakka inni baa bofa bakka. Bofa. Bineensa addunyaa kanarra jiran warreen hin haqqisne mee lama maqaan adoo hime. Lakki lakki akkaataan jiru. Waliin yaadaan mutuun wayii yaatti. Waayee lakki biyya jaltan rangaa ofi. Warreen haqqisne. Nama lama. Nama bineensa nama nanya tahu. Bineensa lama. Bineensa lama. Hin haqqisne. Ano garuba. Lo duba takkisanii sin beeku. Waan akka horii ta'u akkasaatis nagarre. Waan akka re'eetii maarree waan akkasaa nagarre. Gurguzii yaa. Bineensa addunyaa kanarra jiranirraa warreen hin haqqisne mee lama maqaan adoo hime. Warra hin haqqisne bineensa addunyaa kanarra jiranirra. Bineensa addunyaa kanarra jiranirraa kan hin haqqisne. Waraabessa. Bineensa garuu isaan. Boofa. Bineensota addunyaarra jiran keessaa warreen hin haqqisne lama maqaan adoo hime. Leencaa fi waraabessa. Harka deebi. Leencaa fi waraabessa. Hin harkanne yaali mee carraa tokko siif hin kennaa. Carraa tokko siif hin kennaa. Warreen isaan humna fakkaata. Jecha addunyaa kanarra jiran. Akka tokko jira addunyaa guutuu osoo hin jijjiirre itti fayyadamtu. Jecha. Addunyaan guutuun jechuun osoo hin jijjiirre itti fayyadamti. Afaan amma addunyaan guutuun afaan adda addaa fayyadamti. Jecha kana garuu addunyaan guutuun osoo hin jijjiirre itti fayyadamti. Atis itti fayyadamta anis itti fayyadamu addunyaan guutuun itti fayyadamu. Haali gaaffiin akkanatti uffata. Tungaa fi sabloodha garuu. Atis anis addunyaan guutuun jecha tokko kan itti fayyadamtu. Gurra. Addunyaa kanarra jecha tokko jira. Atis anis addunyaan guutuun kan itti fayyadamtu. Jechi sammaan. Hello. Hello. Silkii. Bilbila. Jecha addunyaa kanarratti addunyaan guutuun itti fayyadamtu. Atis anis addunyaan guutuun osoo hin jijjiiramne itti fayyadamtu. Nagaa fayyaa. Nagaa fayyaa san namuu afaan isaatti itti fayyadamaan kun garuu afaan tokkoon jecha tokkoon itti fayyadamna addunyaan guutuun. Hedduu gaaffii sabloodha yaali. Dhala naa deebiin. Jecha addunyaan guutuun itti fayyadamtu. Anis atis jecha gabaabaa tokko.
Jecha addunyaa guutuu hin beeku. Egaa barii ammaatti itti fayyadamtee jirta. Anis itti fayyadamee Heeloo. jecha addunyaa kanarratti jechuudha. Anis addunyaan guutuun itti fayyadamtu osoo hin jijjiiramne. Jechuun kun jecha maaliiti? Jecha addunyaan guutuun itti fayyadamtu. Namuu afaan garaagaraa qaba. Afaan adda addaatiin itti fayyadamaan garuu kun jecha kana addunyaan guutuun itti fayyadamtu. Addunyaan guutuun itti fayyadamtu. Osoo hin jijjiiramne. Afaan fedhenis haa ta'u. Afaan fedhenis haa ta'u. Hin jijjiiramu. Tokko garuu inni waan gabaabaadha. Arrallee itti fayyadamtee jirta. Atillee anillee. Teelee keessaa jechi maal jiru? Itti dhiyaatee jirta. Teelee keessaa jechi maal jiru? Hedduu gaafii sablaadha. Itti fayyadamaa wantee jirta guyyaa kana. Seer kaalleen dhabamu waan Itiyoo telekoom. Itiyoo telekoom miti. Akka babuma san jirta. Isoo hin fayyadamne hin ooltu. Masmara. Masmara san maal gateetti fayyadamta? Kaardii. Jechi tokko haa addunyaan guutuun itti fayyadamtu. Anis ittiin fayyadame. Jechi san maal? Jecha addunyaan guutuun Itti fayyadamtu. Guyyaa kana guutuu itti fayyadamaa oolte atu. Irruu maal jechuun irruu jechuun? Addunyaan guutuun osoo hin jijjiirre itti fayyadamti. Anis ta'e. Irra naa deebii. Jechi san maal? Hello jechuudha. Argiteenyaadha. Jecha addunyaan guutuun osoo hin jijjiirre itti fayyadamnu. Anis addunyaan guutuun. Halloo. Garuu afaan Faransaay suma jaani hin beekne waan isin taate numa jenna garuu. Jecha addunyaan guutuun osoo hin jijjiirre anaaf isii dabalatee itti fayyadamnu. Jecha maaliiti? Hello. Kana gurruma jalaa fudhattee. Gaafii tantee taaniitu akka malee chaalenjii nu godhe. Jecha addunyaan guutuun osoo hin jijjiirre itti fayyadamnu. Anaaf isii dabalatee jechi san maali? Hello. Kana akkamitti jettee deebistee akkanatti? Hello jechaa ol taansaa? Atis akkasuma jechaa oolta. Egaa kabajamtoota daawwattoota sagantaa miira ofii gaa hin xumuramne hangam keessaniitu yaalaa jira. Hangam keessaniitu deebisaa argate. Hangam keessaniitu akka daawwattoonni keenya akka armaan olitti daawwachaa jirutti kana hin beeku jee mataa ifooqaa jira laata. Sagantaan daawwachaa jirtan gaa HBN Hararii Jaallattoota irraa sagantaa filannaafi xumurratti gaa kan daawwachaa jirtan miira ofiiti jechuudha. Isinoo daawwachuu jirtan yaaluu jirtan deebistanii hangam takka argattan kan jiruufi gaa. Eenyu daawwachaa jira jedhee egaa deebi'ee kan hin dhufee jechuudha. Egaa akkuma isinitti daawwachaa jirtanitti yaalaa akka jirtan kan deebisaa jirtanis gaa kan hin deebisnes gaa malli haala kaa'u jecha ammallee gaa sagantaa keenya gaaffiin keenya hin xumuramne warreen hafanoomee maal nu ja'an laata ni deebisan moo hin deebisan kan jiruuf gaa sagantichi itti fufeeti jiraati. Ammallee gaa bakka jirtanitti dhufaana bu'a. Kanadaan biyya kam keessatti argamti? Biyya Ameerikaa. Kanadaan Awurooppaadha. Kanadaan biyya kam keessatti argamti? Biyyoota Ameerikaati. Ameerikaa alaami Kanadaan biyya kam keessatti argamti? Ingilizii. Kanadaan biyya kam keessatti argamti? Ameerikaa. Ameerikaa alaami Kanadaan biyya kam keessatti argamti duuba? Awurooppaadha. Awurooppaa. Ameerikuma. Ameerikuma keessatti argamti? Kanadaan biyya kam keessatti argamti? Woy hin beeku. Hin beeku. Hin beektu? Irra dabaroo? Irra dabare. Kanadaan biyya kam keessatti argamti? Kanadaan.
Maal dabaru? Biyya kam keessa fayyadamti? Jiraatti. Biyya alaa ta'e gara. Kaanaadaan biyya kam keessatti argamti? Kanadaan Eh. Toronto. Ameerikaadha. Awurooppaa. Ameerikuma. Ameerikaan. Kaanaadaan biyya kam keessatti argamti? Ameerikaa. Kanada jechuun Laatiin Ameerikaan? Amma fide dubbii. Kanaaf haa wallaaluun ajaa'iba. Yoona gara gadi ilaalee garuu Ameerikuma isinii ba'a. Kaanaadaan biyya kam keessatti argamti? Duubaan lafi jirtu musa jirgootee. Kanuma karaa biraatiin nagaa hojii jechuudha. Kallattii Hawaati biyya na qofachiisee hojjeta. Kaanaadaan biyya kam keessatti argamti? Kanaadaan Kanaaduma keessatti argama. Kaanaadaan biyya kam keessatti argamti? Ameerikaa kibbaati. Biyya kam keessatti argamti? Kanadaan moo? Ififuu biyya misi. Sagantaan kun natti tolee jira bareedaadha. Anilleen bakka gaaffiilleen bakka gaaffii babbareeduudha. Hedduu jajjabduudha. Silaan xiqqoo nu lallaaftanii bareeduudha. Hayyee. Kanumaa wajjin wal qabatee silaan yeroo hedduu nu kan ittanii bakka insis gizeetti yaadne dhufne natti tola. Ani Harka dhiisa fa'a. gaafii ta'e saffaa ulfaattu malee gammachuu guddaatu natti dhaga'e. Gaafiin ulfaattuudha. Haaluma kanaan itti baay'ee gochuu malee waa hedduudhaan isaa baradhe. Gabaadhaa itti fufaa hubannoo waan gaariidha. Waan gaarii sinurraa hubanna. Galatuma. Hayyee. Asirratti waan naaf heertaniif galatumaadha. Kanumaan qaba bakka galatumaa. Kanatti bashannansiiftanii kanatti dargaggootaa fi shamarran keenya kan nu haasessuun keessa baay'ee bareedaadha. Namatti tola. Nama gammachiisa. Akkanatti abbaa carraa gootanii osuma gootanii Finfinnee fi Ameerikaa fakkeessuu jirtanii Harar keessatti. Kanaafuu itti jabaadhaa. Itti fufaa har'a durallee yaada kan naasin ture waa'ee magaalaa Harareetti magaalaan haalaan tolaa deemu jirti baay'ee bareedaadha. Gaafii kanaaf akka namni qophaa'u gaasaa jettan deemtanii amma haala kanaan illee bifa feesbuukaatiin yaada kanaa kan gadhiiftanii caasaa jechuudha. Akka naannoo Harareetti feesbuukaan gadhiiftanii yaada kan dhiisibsitanii namni dhugaa gaafii yaada akka deebisaa haallee akka ta'e baraafamuu danda'uttis nama godhu. Yaani nanga buat kana. Garuu wanti akkanaatu bashannansiisaadha. Wal bohaarsiis barumsaas keessatti ni arganna. Akka bal'ifnee wanta gadiin taluu nu godha. Kanaafuu pirogiraamni kanaa kun jabaatee nu oofuu qaba. Isinillee galatooma. Gaafiilee kanaa kana hedduun jiranidha. Kana fuuldura warra ijoollee deemu. Akkasii taate uumaa bagana qofa wajjin gammada. Hayyee dhaamsini nan qabu. Hedduu ganamaan osoo neefi buna dhugin hedduu nu gammachiiste. Haaluma kanaan akkanii fi shaashaa nu goota walitti qabna. Galatooma jechuudha. Ansi hojii garuu fayyaaf hedduu gammadee kan dura akkana sin gaafata. Sagalee ta'e hedduun dhagaarii amma booda siin hordofaa jechuudha. TikTokiitis follow niin godha. Podcast follow niin godha. Niin hordofaa hedduu godhata. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya egaa warreen Hararii Broadcasting Network daawwachaa jirtan hanga ammaatti hanga sa'aatii lamaatti jechuudha. Har tokko osoo hin deemin remoota keessan osoo hin jijjiirin jechuudha. Sagantaa miira ofiidha. Dadhabbii torbaan jechuudha isaa qofnaa bashannanaa buhaaraa warreen hunda isaanii filatamaa jiran jecha. Gaafiiwwan hanga ammaatti egaa armaan olitti daawwachaa waliin turre akkamitti ilaaltan isin hoogaa mana keessan keessanii iddoo garaagaraa iddoo bashannanaa biyya keessaas biyya alaatis teessanii warreen nu daawwachaa jirtan hundi keessanuu akka yaalaa jirtan akka deebistan warreen kana hin dandeenye nutti ulfaatii jechaa jirtanis abdiidha qabna jechuudha. Dhumarratti meegaa gaaffii keenya wajjin wal fakkaatee fa'aa deebisaan kun ni mala jenne isin biraan gahuudhaaf kan jaalanne jalqabarratti egaa waan hedduu haphii sabloo daqiiqaa muraasaafillee qabnee taa'uu hin dandeenye maali jennee kan gaafachaa turre namoota itti fayyadamu hafuura
daqiiqaa muraasaaf namni tokko hidhamee taa'uu hin danda'u jechuudha. Gaaffii inni itti aanus gaa bineensota addunyaarra jiran keessaa warreen haqqisuu hin dandeenye maal fa'aadha jennee kan gaafachaa turre. Bineensota keessaa warreen hin haqqifne hantuutaa fi farda deebisaan nu biratti argamuudha. Isinis kanaa fi kanas jettanii itti dabaluu ni dandeessan jechuudha. Gaaffiin keenya inni biraa jecha addunyaan guutuun osoo hin jijjiirre anaas ta'e isinis dabalatee itti fayyadamnu jecha maaliiti jechaati kan gaafachaa turre. Jecha heloo jechuudha. Namuu gaa bilbila isaa yeroo bilbilu biyyi guutuun addunyaan guutuun heloo jechaati kan itti fayyadamtu. Kanaafuu addunyaan guutuun jecha kanatti fayyadamti osoo hin jijjiirre jechuudha. Gaaffiin keenya inni haan Kaanaadaan biyya tam keessatti argamti jechaati kan hin ture. Hangaa hedduu hoflaati kan hin ture. Isinis nadaran akka hoflaa turtan abdiin qaba. Kaanaadaan ifiifuu biyya tam keessatti argamtu jechuudha. Kanaafuu gaa hanga ammatti gaaffii miira ofii jalqabarraa hamma xuraanaatti gaafachaa kan turre isin biraan jira. Kana fakkaata. Isinis mana keessan keessanii akka itti bohaaraa turtan, akka irraa barattan, akka ittiin bashannantan abdii qabna malee sagantaa miira ofiiti. Torban yoo rabbiin jedha sagantaa gaaffii bu'aafsoo bashannansiisoo qabannee kan walitti deemnu. Torban kun torban nagayaa torban boqonnaa gaarii akka itti hawwinaa fi sagantaan HBN afaan biroo itti dhufaniitii bakka jirtanitti nagayaan naaf tura.